السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ترتنا بلوان كي نجاك أبدو جرتو فياك السني فول ميديا دولة تاي فيديو رابو يقعد إيسا تريجرا هارانا تتأيو الركتوكو هارانا تتأجرا ودا غنغوريلي إيفا مجيشا تاكا جده فيديو اسم فيادا جد ورابو الأفجل قبو جرا هو جالتنا مو فروتن كيسنا متفيدا مفتاو كبيتن تأشير قد أفيدا فيدمتو نومان تقوش اللين تأيور رافيدم الحمد لله قاسيتو قمتشودا إن اللي مالي وجدت وان قدامي تيقارو تراسي دبرتي يرو الفا اتفيدمتو تراسي أما قدا كنو فوتو كانرات أما سرات سنقرسيسا قارو فيديو أنا كمي تك اتفيدم اللي سنقرسيسا حاجة أكاتا اتفيدم اندرو سنين أقرسيسنا تراسين سنة كمي تك نفيد سني فيما gabaabsee jechuu akka viidiyoo leen sanatti hin dheeranne fi taraasii kan hagam fayyadamin dura yeroo ulfaa duyda akka malee na dhukkubuu ture ji'a 4 taree ji'a 5 seenee ji'a 5 6 7 8 haga dahutti duydi kiyya akka malee na dhukkubuu ture wallaahi halkan kana rafu halkan kana amma gara gaggaluu ture wayita gara gaggaluu san ganama wayita ka duydi kun kiyya kun nan jiru akka malee na dhukkuba duydi halkan illee hirriba gaariin argadhu Riba garin argadho asumaachi garagalaa as garagalaa duydi kunna dhukkuba qirxeen kunna dhukkuba wannumti ani hin himanneeyyuu hin jiru haga tiraasii kanan fayyadamin dura duydaaf maaltu na gargaara jedheetu osoo yuutuubii keessa deemuuti ka argee faranjii jala arganillee yuutuubii marra arge kanaaf anillee obboleewwan kiyyatti haa fayyadamtu jedhee asirratti sanii gadhiisaa jira nama tokkollee yoo har'a fayyade maashaallah akkasuma bareeda YouTube irra argee Amazon irra bitee Amazon irra orderii godhadhee bitee eega tiraasii kana fayyadamuu jalqabe alhamdulillah wallahi halkan kana osoo takka gadi gara hin gaggallee rafee ka'a waa lamaaf tiraasii kana faayidaatti argee lamaan keessaa tokko duydina dhukkubu nan dhiisu jechuu osoo hin taane akka duraanii duydina dhukkubu halkan kana rafee hin bulu asuma gara gaggalaa bula daqiiqaa 10-15 cinaacha kiyya jijjiirataa bula haga tiraasii kana fayyadamuu jalqabe alhamdulillah sa'aatii 2-3 osoo gara hin gallee fincaaniif ka yeroo fincaaniif ka cinaacha kiyya jijjiiradha ganama wayita lafaa ka'ullee ka dadhabee maal jedhee of jibbaadhe jedhu fayyaaletti lafaa ka'a wallahi dubartiin ulfaa ke fayyaaletti haga ulfa lafa kaatutti hin jedhamu amma garagaraa himatti haa ta'u waa'ee duydaarra alhamdulillah nagaatti bahee lammaffaarratti ammas wani na fayyadee hirriba nagaarafe tokkoffaa duyda dhukkubbiirraa wayyaa lammaffaa hirriba nagaarafe siniin jedha hirriba haga tiraasii kana jalqabe nagayaa rafee duyda na dhukkubullee irraa wayyaahee haga tiraasii kana fayyadamuu jalqabe amma immoo tiraasii kana akkamitti akka itti fayyadame inshallah isin agarsiisa jechuu tiraasii kana nafaana tura hoo jaallattan obboleewwan keessanii ammoo sheer godhaadha viidiyoo haga waraabuu dhiise turee jira walirraa bannee na dagattanii jirtaniyyuu aniyyuu viidiyoo dagadhee jira dhugaa rabbii yuutuubii dagadhee jira amma immoo suuta wanta tokko kana fayyade isin agarsiisuu barbaada inshallah haaraa miti amma jalqabaa hinjiru YouTube irraa tureeti malee gara YouTube deebi'ee jira sirraa baduu kiyyaaf dhiifamaa haaluma jiruuti naaf mijaa'uu dideeti ka addaan kute amma immoo yeroo dheeraa boodatti deebi'ee jira isinillee naa deebi'aa si yaadee jira dhugaa rabbii waa hedduu isinirraa baradhe koottaa haa baay'annu waan beeynu wal haa barsiifnu ani nama hin beeyne tokko haa barsiisu ka ani hin beeyne namni biraan haa barsiisu asmaan gara viidiyoo tiraasii akkatti fayyadame sin agarsiisa inshallah kuno tiraasiin isa kana jechuudha kana jira pregnancy pillow jedhama bakka uffata daa'imaatti gurguran hoo deemtanii gaafatan pregnancy pillow ettanii hoo bakka akkasii deemtanii ilaaltan hin argattanii bakka akkasiillee hin jira yoo akkas hin ta'in ammoo Amazon irraa pregnancy pillow jettanii orderii gochuu dandeettanii karaa hedduudhaan itti fayyadamuu dandeettanii takkaan isin agarsiisa jechuudha akkana jira tiraasiin hoo barbaadan kanuma tiraasii godhatanii mataa keessan asirra kaahattanii kana ammoo garaa jala kaayattan kana asiin duyda jala kaahattanii kun asiin dugda keessan akkanatti silaa duydan orgara garamee hin rafamu yeroo ulfaa cinaacha raftanii malee duydan rafuun dhoggaadha cinaacha yeroo raftan kunin irkoo duyda keessanii isinii taa'atti irkattan
hotraasii malee akkanatti raftanii halkan duydi keessan kun wanni isinitti irkatta waan hin jirreefi nama dhukkuba duydi akka malee nama dhukkuba ilma namaatu garaa keessa nama jira kun ammoo yoo isin jala jiraate duydi keessan itti irkata jechuu kanatti irkata halkan yeroo isin of quban qabne cinaacha garagaluuf taatanillee akka isin duydaan gara hin gallillee isiniif ittisa kun keessattuu namni hirriba keessa fa osoo of quban qabne duydaan deebi'ee rafu kunin akka isin duydaanillee halkan osoo of quban qabne rafne isin gargaara maaliif duydaan rafuun gaarii miti yeroo ulfaa jechuudha ammallee irkoo duyda keessanii isinita itti irkattanii kun duydaa fi kun ammoo garaafi asee kana natu addaan baasee kinoo zippariin kun na jalaa badee walitti hin deebifne addaanillee akkana baaftanii kophaa isaallee fayyadamuu dandeettanii no so addaan hin baasii walitti awwalumayyuu walitti jira zippiidha kun asii zippii kanaan walitti deebiftanii kun ammoo garaa jala kaa'attan kunillee wanti inni nama fayyaduuf faayidaa addaa qaba garaan kenna ilmoon yeroo nu keessa jirtu guddaadha yeroo nu rafnu garaan gadi nama mazzana akka qajeelatti nu rafne hirriba gaariin arganne nu godha kun ammoo kun laafaadha akkuma argitan namatti tola akka malee laafaadha nama si miidhu akka malee namatti tola kunin gargaarsa garaa isiniif ta'u kun garaa keessan asirra keettanii gargaarsa garaa keessaniif isinii godha garaan keessan isinitti hin ulfaatu asiin nagaan ciiftanii asiin ammoo duydi keessanillee irkoo qaba duydi duuba garagaluudhaaf isiniin dhiibu halkan waan itti irkattanillee isinii ta'a akkasin garaaf gadindee duydaan deebitanii rafnillee isinii gargaara kunillee garaa keessan irra kaahattanii akkasin rafuu dandeettanii yoo barbaadan ammoo jechuun kan akkan gootaniiti garaa ol deebiftan ani ammoo akka itti fayyadamaa ture kana irraa baasee kana kophaatti irraa baasee kana qofa fayyadamuu tureen akkanatti maal gochuu ture gara kana duydaaf fayyadame miila kiyya lamaan jidduu baaseeti kana miila lamaan jidduudhaaf godhe kana ammoo garaa kiyyaaf godhe ammas wanti tokko wanti anarraan fadhe ji'a 5 dabartanii jennaan miila keessan akkasii walitti qadaaddanii rafuun gaarii miti miila keessan addaan baaftanii wanta akka tiraasii akkana miila lamaan jidduu kaa'attanii hooraftantu bareedaadha jechuudha anamma kaas akkasitti fayyadamaa ture tiraasii biraa fidee asiin itti fayyadame kana ammoo duyda kiyyaaf kana asii bakka kana garaa kiyyaaf laphee kiyya jala kaadha kana ammoo miila lamaan jidduu kaadha ani jidduu kana akkanatti rafa osoo matakka quban qabne rafee ka'a tani kana akkanatti illee fayyadamuu dandeettan na as duyda keessan as kaaha kana mataadhaaf fayyadamtanii kana garaadhaaf asiin fiddanii ammoo miila lamaan jidduu kaahattanii akkaataa hedduudhaan nama fayyada itti fayyadamaa isiniin jedha akka malee bareedaadha itti fayyadamee na gargaaree isiniifillee share isinii godhe akkasuma isinilleen nama barbaachisuuf share godha inshallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.